bu'uurri milkaa'inaa dhugaan carraaqqiif dadhabbii keenya kaleessaati. Eeyyee kan eegalles mul'ata waan qabnuufi. Qabeenya keenya muraasa xaarii keenyaan guddisuuf murteessinee yeroo kaanu hojiin daandii keenyarra yeroo imallu waayyaanni tokko raawwachuuf deddeebinee yoo yaallu kuula abdii of fuulduratti arginuun daran faayamnee mul'achuuf yeroo ariifannu michuu qabnaa gargaaraa dhiyoo kayyoo keenyaaf kan amannu gammachuun keenya haguma dhamaaneen yeroo nuuf milkaa'u bu'aa keenyaan ol jennee kanneen biroof deeggaraa akka taanu. Baankiin waliin ture nu waliin itti fufuudha. Baankii Oromiyaa, Baankii Uummataa. Smart Solutions mala gamnaa investoroota gamnaaf waldaa aksiyoonaa Ashwaa Teknoolojii sirra. Kaampaanii teknoolojii ariitiin guddachaa jiru abbaa piroojeektii birrii biiliyoonotaa. Biyya keenyatti adda duree kan isa godhan teknooloojiiwwan sooftiweerii 10 ol kan kalaqe Ashwaa Teknoolojiis. Abbootii sheerii 200 qofa kan hirmaachisuu fi qooddattoota faayidaa addaa kan taasisu. Carraawwan investimentii yeroo gabaabaaf qofa argattan qabatee dhufeera. Investara gamnaa taanaan dursa harkaan gahachuudha. Aksiyoona xiqqaan 50,000 yoo ta'u, aksiyoona birrii 500,000 yoo bitattan waggaa 4 keessatti bu'aa birrii miiliyoona 6,900 birrii miiliyoona 1 bitannaan waggaa 4 keessatti hanga birrii miiliyoona 13 yookiin birrii miiliyoona 5 bitachuudhaan waggaa 4 keessatti hamma birrii miiliyoona 65 hammaarrachuudha. Teessoon Finfinnee naannoo 22 Moolii Taawun Square darbii 8ffaa qaamaan kottaa yookaan lakkoofsota bilbilaa kanneeniin nuu bilbilaa. Ashwaa Teknoolojis. Ela wanta isin barbaadeef inni guddaani ani hirkoo wajjin hojii hojjechuu hin dandeenye. Waan tokko isaa wajjin hojjedhe waanuma milkeessatu hin jiru. Isin immoo akkasumatti yeroon isin ilaalu xinnoo nama hojiitis si aayina kanas qabdu. Adabra hojii gurguddaatu jira. Maaliif walii wajjin hin hojjennu? Maaliif jireenyi keenya jijjiiramu isin wajjin hojjechuu filadhe? Hirkoon nama miti. Hirkoon namaa? Nama miti. Nama miti hirkoon? Nama miti. Amma har'aatittu hin turte gaafuma jalqaba nu argituyyuu nama hojii sitti fakkaanne turre jechuudha. Hirkoo waliin tokko hojjechuudha nu waliin homaa hojjechuu dhiisuu yoo jalqabumaan dogoggore. Amma kana booda na bira hojii guddaa jira. Hojii baay'eetu jira. Isa kanaaf garuu akkamitti hojjennaa? Yeroo akkamitti maal hojjennaa waan jedhu akkaataa hojii qaba waan ta'eef hin mari'anna sheekan. Isin garuu hojiif of qopheessaa. Ni qophiidha. Isin hirkoon nama ta'uu dhiisuu isaa sii galuma isaatiifuu nuti hojiidhaaf of qopheessine. Hirkoon nama maqaa hirkoof waan meeqan dhabee taa'een siin jedhaman. Nama addana keessa isin jilla fana taa'u miti imsila. Kana booda kan dhabde hunduma sassaabdee fudhadhu. Qophaasi. Waan hundumaafiyyuu hamma har'aatittu hin turte malee kana booddee hojii baay'ee amma ani ta'u walii gala yaada keetti. Walii galtanitti baay'ee tokko. Hello Tiyya. Eeyyee. Amma moo? Amma naami jeeta rakkoon qabu nan dhufa. Tole nan dhufa Tiyya rakkoon hin jiru. Tole. Maalumaafuu amma dhimma ariifachiisaa tokkoof namni barbaade iddoo sanan deemaa isin garuu qophaa'a. Yaada kana deebinii mari'anna waan ta'eef irra deebinii haasawuun keenya nooti. Nun xumursiistu haasa'e. Haasofna nan deebi'a waan ta'eef. Tiyyaa jedheem gamtaatu tiyyaa jedhee asii deemaa jira ammee hubama. Hirkoo natti fakkaachaa jiran tiyyaa kan jechaa jiru amma. Hirkoo miti eenyu waliin haasa'aa jirre. Gamtaatu tiyyaa bilbiltee heloo tiyyaa jedhee deeme. Tiyyaa ishee kam garuu. Ishumaa kan hirkoo taaga. Kan biraa. Mucaan kun duubaa dhufee hirkoo dursee tiyyaa ishee isaanuu bilbilaa fidee jirti. Hojiin haaraan nu argate kuni isa kan tiyyaa kan akka hin taane wal fiidhaan keessaan qabu. Eessatti immoo beektee bilbilteef isheetu bilbileef him. Gamtaa. Gamtaan haala kanaan waan baay'ee nutti agarsiisa bari kan. Tokkodha nutti agarsiisan. Jaallanne ani yeroo dhiyootti gamtaan mana kanatti waan guddaa ta'uu musaan oolu.
Armeeyyuu obaam kan keessaniin dachaa kan koon dachaa miti rakkinaan qabu. Akka kaalsii dhiiraatti marmartanii naa darbachuutti kaatanii uffata koo. Haa ta'u rakkinaan qabu akka isin dadhabsiise bee. Inni marmare yoo magala gashee marmare yoo jedhaman. Obaam. Maal yoo ol galagashitee immoo walitti marmartee jedheeman. Maal mana na keessa acuuccaan narra yeroon waggaa 100 caalaa acuuccaan narra yeroon asiiti mana na keessatti. Haa ta'u rakkinaan qabu. Hinga si dandeenye si baanneedha miti kun hundumtu rakkinaan qabu nan baa. Bayi an keenya jireenyi keenya toora qaba. An kee toora qabu la naa dhufe. Naa galee maaliif akka uffata koo akkas gootan. Jireenyi kee wal keessa badaadha kan keenya nagaadha. Haa ta'u rakkinaan qabu. Namni tokko awwaalcha keessan irra dhaabbadhu awwaalcha koo irra dhaabbatina. Cidha koo san irra dhaabbadhu Armeeyyuu cidha koo irra cidha maalii godhattu miti Armeeyyuu cidha. Obaam. Haa ta'u rakkinaan qabu. Yaa jiru biyya ormaa muka citaa namormaa. Maalumaaf marmartanii dhaaman. Attamiina nofsee turaa. Yaa Rabbii hundaa furaa. Cidha koo irra namni tokko akka dhaabanne immoo mana maaliin akka ijaarame hin beekne keessatti hin fuudhu anis sila. Maal kuni xiyya dhufaan jira kaa. Naa ari'anii kunoo dargaggeessi tokko mana isaarraa buqqa'eera. Deemiidha mini rakkina qabu. Utuuti gaa'ela baqattuu oofanii itti dhugashanii uffata dachaafatanii. Ay xiyya.